Haadha manaa inni fuuldura bee namatti hin kenniini namichi tokko haati manaa isaa akka malee inaafti ganama galgala isa gubdi namicha kana inaaffarra dhiisuuf ijoollee jira dhiituuf immoo karchallee jira inuma jiraatan jireenyuma jiraatan amma guyyaa tokko jaartiin haati manaa isaa kun ogguusiin alaa ol seentu mana irraa yeroo isheen seentu siree irratti miiluma afur agartee beeki miiluma achi as gabbahee miila afur agartee jechuudha. Ulee namicha kana namichi kun gaafa rakkoof ol kaate kana lafaa fuutee haraan hin qabadhee miti jettee namicha kana numa haga inni duutti kana cabayte jechuudha. Daaraa gootee cabsee erga rurreessitee booda baqachuudhaaf yeroo fiidee alatti gabbuudhaaf deemtu limmi giluma yookiin saaloonii tiroochi gabbaatu abbaan manaa isii soofaarra taa'eetu heerfoonii gurratti kaa'ee inaafaan duroo jirtii faadhee garaan jabaatiin dhaggeeffate. Hogguu agartuun diraatee jechuun itiin hai haniti jedhuftee jedheeni bar haadhaaf abbaa haatiif abbaan kan kee dhufaniitu isaa mandirbaa keenya rafan jedhanii ol galchee raffise anaaf asas rafna jedheetiin ol galchee achi rafuu jiranii dhaqii dubbisii jennaan wayi numan dubbisee jettee barreeffamu tana numan dubbisee bar jettee barreessin qaatan dubbisee.